أمريكا ونين كبجين جراد يونين سيرة أمريكا كبجو بعد وانتنامو نجيسن شافين أمريكا كبجين جراد سيرة أمريكا دا جو سيرة أمريكا كبجو بعد وانتنامو سينا سيرة بيجتنا تك بيجي خيسي جرتو بيجو ما في خيس سيرة كبجو دي سيرة كبجي سوفيو إلاس جيسن غافا دابتي مخرف فنجانتو مسجد درو فنجانتو چرچی درو فنجانتو چرچی دغا دربتو مسجد دغا دربتو غافا سن نما توكو غيزه موتوما سيره ايس سوداف مني داس گيسيته واني نوروموتيف واني امارتيف كامباتا سومالي وانينتيف تايخا غافا سن سبقلتا غافا مو يكدلي دون فاقيتيف غافا نما سامتو كيشا خيتيف غراخي غوتچوف غافا موتوما نمو نما خنين سامين امني توبيا سامو منقبو ummanni kabajamuu qaba dhiisi jee seera kabachiistu mootummaan gaafa san sabaggalta luk seera kabajuu biyya keessa jiraata ka seera kabajanii jiraata ka seeran kabajne hidha seenaa biyya hundatti biyya tee keessatti seera kabaji seeraan bule fayyaadaa caffee akka namni akka firraa baasee dubbatu waan gooteef dhuguma tarraan sii quudhe ulfaadhu kabajamee angarumaan dubbadhanii gaa fayyaadaa namni firraa namni firraan baasin eenyu taftee namni firraan baasin I think kanatu jangan ibarat yomif dabarsa nanti kau menjadi amma ni hasa baka mal kuterev ya dafi atani kutun tukon ulfatu cafe sira marikisati baka mahasayirra ka cafe galato micarranu kinu kiti berberatin nagenya biya adunya TV kan Ethiopia wal qabsise qalayin sajirena TV adunya TV kenna wal qabsise kan nagenya rayo kan biyota isinjirta keessatti namni tokko yeroo ajjeefamu harka namaati yoo ta'es sa'a 24 keessatti bakka isaa argata maddi ajjechaa sanii eessa akka ta'ee fi seeraan itti gaafatama akka Itoophiyaatti yoo fudhanne eenyutu seera kamtu namoota ajjechaa gurguddaa namoota bebbeekamoo namoota hin beekamne dhiisi kan namoota bebbeekamoo ajjechaa hedduutu raawwatame biyya san keessatti haya kunniin kamtu seeratti dhiyaate kamtu mootummaan qulqulleessee akka addunyaatti erga wal cinaa qabnee ilaaluun erga hin hafne addunyaan biyya biraa nama tokko yoo du'ee harka namaatiin erga du'e sa'a 24 yoo itti guddate torbaanitti bakka isaa argata ajjecha gurguddaan biyya keenyatti raawwate kamtu hagarraa erga abiyyi qabate seera duratti dhiyaate isinumaafiin dhiisa dhimma kanallee eenyuun akkanatti shawwaduun hin danda'amu kabiraatiin yakka duguggaa sanyii biyya keessatti raawwataa kan biyya biraatiin duuti biyya biraallee hin jirti kenna usaa jechuun tuni biyya biraa seeratti dhiyaatan biratti hin dhiyaatu tanaasumaan bira kutaa abbaa qaatiif dhiisa yoo jala jiraate waa'ee qaala'insa jireenyaa yes addunyaa hundarra jira isteeppii kamiin dabalaa fi biyya keenyatti hoo biyya biraa yoo waggatti isteeppii takka wayii dabala sanirrattuu yaa'iin taatee u'uu jedhanii akkasitti gadi buusan yoo buusullee baatan kan kennaa kun guyyarraa waan qaala'insa addunyaatii fi kan kennaa waliin gitu kana ka addunyaatti wal qabsiisuun nama biyyaa bahee hin beeknetti yoo himtan malee biyya keessa jirrutti ni beekna tanaanillee nu gowwoomsuu ka biyyaatti wal qabsiisnaa kenna usaa kenna normaaliidha wanni jedhamu kun ani piippiin ufumaa hiikkattuun nuti ni beekna akkamitti akka qaala'insi dabalaa jiru qabxii kiyya sadaffaa isa xumuraa rakkoon biyya sanii inni guddaan tokkoo fi tokko qofa innis abiyyi fi abiyyin qofa paartiin badhaadhinaa rakkoon qabdu kan akka caffee kan abbaa haaqaa kunniin rakkoo hin qaban abbaan rakkoo maddi rakkoon nageenya biyya sanii abiyyi qofa
akkanumaan garanaa achi asii as jennee yoo irratti darbuu taate nama barsiisaa bira taa'ee barsiisaa walitti qabee chookii fudhatee waa'ee barnoota akkamitti akka barsiisu nama barsiisu. Doktora lafa kaa'ee akkaataan sinjarii itti godhan nama honnoo jedhu nama dhageen nama ta'isaa malee hattaa nama paartii isa deeggaru uf bira kaa'ee nama yaadaan mataa keessa rukutu ka isaa qofa dhageettii argatee akka ol ba'u kan godhu yoo namni yaada faallaa isuma keessa taa'ee amma soofumaritti haasawa godhe san keessatti nama fincaan itti dhufu yaadni faallaa yoo itti yookaan yaadni wayii amma jecha haasawa kumaa sanirratti wantummaan rakkoo ta'e namni tokko erga biyya keessatti waan isa quuqe gadi bahee hin dubbanne dirqama qawwee kaasuu jedhe wayita san abiyyiin osoo danda'e wayita san liqimsa amma immoo turii dafi namicha kana yoo inni dhaba hin godhin waliin teennee agarra. Namichi kun nama isaan nama yookaan itti siqanii yaaboo manni keenya nurraa rakkate osommaa caffemmaan kunuu itti siqee itti honnoo jedhee olaantummaa yaada isaatiin ala olaantummaa yaada biraa nama ofirratti fe'uu hin dandeenye. Nama rakkoon nageenya asii kana haa goonu nama jedhuun nama jibbu. Kanaaf rakkoon biyya keenyaa Abiy yoo biltigannummaa nu bulchite yookaan badhaadhinni isin jettan kun nu bulchiteetu achi keessaa namni wayii bakkee tana qabateen alatti rakkoon nageenya rakkoon diinagdee kamuu furamuu hin danda'u. Maastariin rakkoo biyya keenyaa Abiyyi qofa galatooma waan nurraa buqqisteef caffee ani Abiyyi irraa osoo ati bakkee kana dhaqxee bulchite wallaahi azim warra balkaa baay'isa caalan bulchite caffee. Akkas taatu barbaasanii rakkoon ta'e Abiy qofa jechuudha mati. Abiy rakkoon nageenyaa biyya sanii rakkoon nageenyaa biyya sanii isaa jiraa jira. Khadir ati masilaa bakka Abiy san joorsi haani joor waan fedhe billeessuus badii isaan gartuu rakkoon ta'e Abiyyuma qofaa jechuudha makkaan akkaan argamu. Lakki siin jechuun jira bar osoo atuu san qabattee asiin deeggaraa jechuun jira. Lakki anna deeggartaa Abiy rakkoo addaa ta'e deeggarreef qabda jechuudha Abiy waan gaarii fuura makana argiteef attaak nan godhin kaa nuti ijoollee miti. Naawuse lakki barsumaa jee wamata teera deebi'a ati Abiy irraa quufan qabne malee waan gaarii inni dalagaa jiru nama gartaa jechuudha. Garuu sheenaan ta'e way silaa Abiy godhuu baatee waan kana jawween godhe way silaa Abiy godhuu baatee kabiraa godhee no yaada kiyya rukutuuf yoo yaada kanaa dhiyeessiteen ala hin jiru. Jechuma ati jetteen bar hiikee afaan Oromootiin akka namaa galutti hiikee barra. Wanni jechaa jirtu akkas malee namaa galu akka itti galuuf namni hin beekaa barra. Dooktar Abiy akka waan gaarii dalgu ni beektaa. Jarri piippii jarri piippii guutubattuu rakkoon qabu rakkoon Abiy jettee silaa Abiyyii fi joor bakka jijjiirree kam ni gammaddaame fayyaade yoo milaata. Ani jedhu sumaajii lakke sumaajii uummata irra deebi'ee yoo milaataatti fayyaade. Caffee galatoomii ulfaadhu galatoomii jaalkiyya. Think Kadir waan dongongore natti fakkaatu ati dubbii harkaa jijjiirte malee namni sirna kanaan deemaa jiru sirna kana ka rakkoo biyya kanaa hiree Oromoo hiree akka biyyaatitti illee argame namni balleesse namicha kana bilchiginnaa rakkoon qabdu yoo jedhu bilchiginnaa namni hundeesse Abiyyi bilchiginnaa jechuun Abiyyi santimii gara lamaati jechuudha. Maaliif siin jedhe hojjette odoo adda Abiyyi hin jirreeti bilchiginnaan hin jiraattu kanaan illee atillee ni beekta. Lammaffaa caffeen 100% 100+ shuurii yoo ta'e sitti dubbadhu akka ati itti amantee rakkoo jiru kana rakkoon hin jiru jettee itti amantee sirna kanatti hin seenne hin beeka 100%. Sigalee faayidaan garaagaraa jiraachuu danda'a ni jiraachuu danda'a sanachuma simaaf ka'a. Wanni jechuu barbaade wanni mucaan yookaan Kadir kaase dhugaa jechuu barbaadeeti. Kabira wanni abbaan mudaa hedduu kaasaa ture. Ani eenyurraa sa'aara sila ture. Simaa baloon 91 dhufe dhumate. Daangaan Oromoo 91 sararame. Afaan Oromoo 91 hojiirra oole. Amin afaan Oromoo ittiin baratamuu jalqabe. Oromoon gaafa san afaan ofiitiin mana murtii
seenuu haasa'uu translator malee gaafas jalqabee afaan abiyyi fidee nu waan biraa waan abiyyi jijjiiree ni na himaaru na galuu dide wanni jedhaa jirru sirna deeggaruun sirri namni ideology garaa qabaachuun wannummaan qabsoofnuuf tokko kana namni argite waan isaa barbaadutti amanuudha garuu waan itti amannu saniif siyaasni keenya bakka san ga'uu qabaadha wanni dursee namni tokko mootummaadha mee waan jijjiiram abiyyi fidaa ture kana uduu abiyyi fidee nu Jawaar fidee itti amantaatti jijjiiramni akka caffeetitti abiyyi fidee akka biyyaatitti akka lammiititti ati ittiin boontu tak maali inni jalqabaa beeziin akka caffeetitti caffee raammis I can tell you. okay let me finish it not timta akka caffee raamisitti prioritiin jalqabaa osoo hoogganaa biyya tokko taate ati godhuu qabdu kennuu qabdu biyya san irratti ishaaraa kaattee deemuudhaaf akka namaatitti ittiin jiraachuudhaaf beeziin ati qabdu maali lammaffaa abiyyi gaafa Nobel Prize argatu maalirra jirru abiyyi wayyaaniin warri ummanni Tigraay nuun taane jedhe ummanni Amaaraa nuun taane jedhe rakkoo bo'aa jira dorooniin dhumaa jira Tigraay dhumatte Oromoon dhumaa jira warri Dabuub amma jalqabe bo'aa jiran sirni abiyyiin ani ittiin boonee akka Oromootitti isa kileem godhee adda proud godhee mootummaa Oromooti akkana godhee ilma abbaa gadaati ittiin jedhu boru ittiin qaana'uudha boru jechi kun aarsaa nan kafalchiisu Amaarri muuluun waan godhee jira sirna kalee maqaa isaaniitiin bulchaa ture kamiliilik ummata keenya miidhe santu hagadhaa Amaaraan waan nu godhe tokko osoo nagarin ragaa qabatamaa tokko osoo nu argite ofii keenya nurra hin gahin jechaan gocha kalee isaan abbootii keenya hawwatii keenya godhaniin hundeerra Itoophiyaa san maqaa saniif jibbaan jirru har'a abiyyiin kileem goone yakka abiyyi dalagee kanarraa lakki abiyyi dalagee boru nu jalaa baana wanni nu jechisiisu maali ragaan akka cafeetiin lafaa qabdu wanni itti qabnu maali lammaffaa sirna kana isin ijoollee kalee waliin qabsaa'aa turre namoota faarsee bulaa jedhamanii dhayaamamaa jiran kanaan asitti namni bahee namoota sadarkaa akka Jawaar fa dhiqeessuuf deemu oppiidiyoo makaalee taardhangoo irra deebite takkatti isii gabbaatee maqaa Jawaar dhooftee yookaan maqaa qabsaa biraa dhooftee maqaa dhaartu jira bor ammoo wanni kun aarsaa isin kafalchiisu wanni irra qoosaartan kun waan sabaati miti ummataa miti caffe ati deemtee Harar keessa kutaa itti dhalatte deemtee Lukaan keessa deemtee nagaan baatee galtee jirta dhattee naannoftee jirta hawaasni sun waan itti jiru quba qabaattee jirta Adaamaa keessa laphee dhaattee osoo qaamni mootummaa tokko yookaan poolisni tokko sin qabin keessa deemtee dhugaan laphee kee dhooftee qeetiyya biyyatiyya jettee ooltee galtee jirta yoo dhugaa walitti himne wanni namni irra dhaabbatee dubbachaa jiru maa misoomni ta'aa miti yookaan maa abiyyi biyya hoogganaa miti Jawaar bakka bu'ee biyya naa hoogganuu miti of course namni yoo gahumsa hin qabaanne ta'e yoo namatti dhageettii hin qabaanne ta'e yoo karaa ofi isinii miti bar caffee kanatillee hin beekta isinii miti namoonni isa waliin biyya san hoogganaa jiran siyaasaa biyya sanii waan abiyyi jedhuun alatti they don't have anything wanni takka duubaan hin qaban hin beekan hubannoo takka hin qaban waan abiyyi murteesseen qofa biyyi sun bulaa jirti wanni Kadiir irra dhaabbatee siin jedhaa jiru kana malee not to replace abiyyi by Jawaar akka tamma jedhaa jirtu sanitti of course yoo Jawaar bakka san qabatee bor rakkoo akka abiyyi uume kana uume Jawaar illee itti qabsoofne nuti ummata bakka buuneeti rakkoo ummataati malee rakkoo dhuunfaati miti rakkoo dhuunfaa yoo taane 2018 VIP taane gallee biyya gallee lafa chabachabuu dandeenya ilkannee waa argachuu dandeenya bu'aan keenya garuu sanii miti bu'aan hawaasa miskiina keessaa dhalanne keessaa guddanne kan kalee uduuf hin nyaatin osoo hin baritin qoraan duddabbaatee nu barsiifte haawwolee santu hadhas dhiitamaa jira kalee bar goonni Oromoo ilmaan Oromoo wayyaanee yoo ajjeeftu karaa irraa dabsitee dhabama gooti malee addabaabaatti Oromoo duratti baaftee hin salphifne hin ajjeefne bar namoota Oromoon hin qabna jettuufi nama Oromoon hin qabna jettu guyyaa tokko fixuuf turan gaafa Hacaaluun du'e hireen malee Jawaariif Baqqalaan guyyaa san du'an you know this is deeply embedded jiddumaan caaltuu seensisiini kanaafi wanni ani wanni akka caffee obbolummaatti si gaafadhu wanni maruu ni dabra faayidaan illee ni dabra aniifatillee addunyaa tanarra ni dabrana karaa kalee sirrii irra jirtu sanitti osoo yeroo
yeroon hin dabarre atii fi jaallan kafanillee osoo karaa deebitanii santu irra wayyaadha. Jaalannus jibbinus laayeen naa godhiti. I will not give 3 years for Abiy Ahmed. Biyya san irraa Abiy deemuudhaaf. اوكي يومي لا اليوم لا فياده الفاد هذا كيتي في انواتي نفاجيستيو اما سدي اتوجيستيو اما دربر جور سبتمبر دي مخنا ندبرو موتوما نجرتو موتوما نو قوتا جيتوما سبتمبر نو نابس فت يا سو فت جرتا او ساو سبتمبر جيتوما سبتمبر سني بود اما هوغا جهانس اما هوغا جموترب سيغلي amma dhiyoo kanaas like 3 months ago ijoollee waan beeknas gubbaadha wali qabeeti mootummaan jigee jira mootummaan hin jiru kana booda if qopheessaadha oromiyaan guututti jirarraa qabeen gubbatti hoggan isin deemu ammarraa qopheeffadhaa jee ture baatii 6 mootor begeensiya look wanni kana politika heetti mooraalii wal dha'uudhaaf itti fakkaatee jechuun nu malchiisa. Waan Abiy godhe natti himee jettee fuuntana waan Abiy godhe mee waan amma deeggartuuf keessa takka natti himee naan jette. Gadaa Abiy keessa Oromoon akka Oromootti deemti. Wanni guddaan garuu namni siyaasaadhaan hidhame jaarmii poolitikaadhaan tokkolleen kaman hidhaa jiru tokkollee irra hin jiru. Kuni dalagaa Abiyyii fi warri kalee hojjetan. Maalii fi warri PPdhaa kun hoggoloonni gurguddaan asbahanii mormine akkasuma dubbata kanatti kan jette. Silaammati akka Abiy asbee lakkiyaan sirriin jiraa joor sirriin jiru jee mormii godhu barbaadde. Abiy uumarraa nama practical nama hojii qofarratti xiyyeeffatee dalagaadhaan mul'isaadhaa jiru. Waa inni godhaa jiru takka lama jeesiin Oromiyaatti maantana waa meeqa hojjetee magaalaalee Oromiyaa akkam godhu jira kana ati inni beektaa anis hin beekaa waliin himnu. Gaddeebi'eemma nama taa'ee yaasoo nama intarnee gubbaadhaa taa'ee yaasoo nama dalagaa hin qabne nama as gubbaadhaa waa barreessu nama ajandaa sabaa uumuu barbaadu nama biyya diiguu barbaadu wajjin isaan hojii jiran gaddeebanii wal mormuun isaa hojii takka lama jechuun kun yeroo fi belleessuudha yeroo fi qaalii ta'uu waan gaarii itti dalagan tana belleessuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma jarri PP maal barbaadu beektaa? Uummanni taa'ee laalee isaan illee hojiidhaan akka madaaluu barbaadan. Uummanni taa'ee laalee warra haasofan warra intarneet gubbaa haasoo warra miidiyaa gubbaa hojjetanillee uummanni taa'ee akka wal maddii qabee ilaaluu barbaadan. San godhaa jiran. Araba uummanni keenya hedduun kan waabachaa jiru jarri PPdhaan lallabee yookaanis nama haayir godhee yookaan dubbadhaa jeeni osoo hin taane inuma hangaaf tokko gaafiin kaasee aboo isin warri PPdhaa kun miidiyaan qabdanii addunyaa propagandaan bulti maaliif miidiyaa dummeeffannee jeetiin gaafadhe gaaf tokko lakkiinaan jenna maaliif jennaan nuti hojiitti amannaa waan hojjetamu qabatamaan uummanni keenya harkaadhaa jira hojiin garsuu barbaadna malee afaanii miti akka gartee durtii pelleef dhagaa buraachi keessee as keessee bakka hodhan geessee takkallee osoo hin jaarre gartee amata hodhan amata diidimteessu akkasii miti fakkeenyaaf siima waa'ee soofuu marammaa dhugaa dubbachuudhaaf an hanga eebbisuu argeetti takkaa dhageen beeku soofar waatu dagamu jira bareechuu jiranii miidhasuu jiranii takkaa dhageen beeku. Breaking news gaafuma isaan dhaqanii eebisaniin edaanuu soofumaruu akkanaati kan keessi isaa bal'inni kiiloomeetira 15 maali wanni akka bareeda wanni akka miidhaga Abiy akkamitti arkee waan kana godhuu danda'e maal yaadeeti hedduun dinqisiifadhe jechuudha akka uummanni Oromoodhaa hundi arkee akka dinqisiifatu barbaadan malee himinaanii miti haasawaanii miti. Look Mani kun freedom qaba interrupt singone please mut godi to mana daga faddo tinar rabasi carasi fin kanati malifin ogus kirkir dubat ani duga dubbachu daf wonin arke garagarum mamma warri samurm ani bodara malin jebeta diro sila warri Abiy murmu khun ulaga murmitummaadhaa san guutanii dhiyaatanii I'm so happy dhugaa dubbachuudhaaf silaa yaada bilchaataa dhiyeeffatanii amma yaanni isin dhiyeessitan amma yoo milaataanis atis wanni isin dhiyeessitan waanuma mituma uummanni keenya uumaan arkanne uummanni keenya maal hin taane uummanni keenya waan akkate kana islamma yeroodhaaf arkuun barbaadan silaan fidee isin dura kaayes arkuun barbaadan maaliif waan sammuu isin cufee jira akka isin garre waan isin godhee jira jechuudha look namni
Oromoon eenyu barbaaddi? Nama hojjetu barbaaddi. Namni hojjetu maasii harkatti waa badaadhaati tolchaadhaa deema. Harkatti badiin jirti beekaysa? Yes, badiin jiraachuu dhibba waliif galla. Namni akka malee miidhamuun ni jira. Yes. Garuu nuti Oromoon akka sabatti qabsoo jirra. Qabsoo akkam? Qabsoo hiyyummaa jalaa bahuudha. Qabsoo wallaala jalaa bahuudha. Warra mootummaa qofaa miti. Uummanni Oromoodhaa akka sabatti gajje'eeti arra rakkannee boru nuuf haa dabartu ilmaan keenya haa dabartu jeeti waan qabu baasee magaalota fi bareechaadha indaastirii adda addaa uumaadha riizoortii adda addaa uumaadha jira maallaqa Oromoo turatti investaadha jira jechuudha. Waa'ee galaana diimaadhaa tuqa galaana diimaa maanta ijoollee mormitu keessa doori irraa eegale hundi balaaleffatan. Hai maali boo galaanni diimaan kun Oromoodhaaf Itoophiyaadhaaf hin feesisuu yoo jetteen osoo rakkoon meeqirtu osoo manni beeluu akkamitti waa'ee galaana diimaadha akkamitti dubbatamaa look jedha keenya ignorance akkanaa kana keessaa baanee at least is warri mormu kun common ground takka waan irra walii galu anamma yoo joowar waa tolche waan gaarii saba kanaaf dalage still nin deeggara garuu waa diiguu maleedha waa godhuu dadhabe jechuudha waa jaaruu dadhabe waan faayidaa qabu godhuu dadhabe waan gaarii godhamu qeequudhaan ala waan gaarii dalagu balaaleffachuudha ala even aydu malee aydaa gaarii saba kanaaf lafa haa'u dadhabe jechuudha. Dubbiin as bakki jirtu mee hugguu waa xiinxallu hugguu waa yaannu waan hegereef ta'a waan dhalootaaf ta'a maaltu dalagamaa jiru guu jennu please akkuma ta'e amchanaa goote yoo milaata mootummaan abihii dabruudhaaf ta'a. You never know. Akkuma ta'e amma sadii booda gadhiisuu malchiisa amma tokko booda gadhiisuu malchiisa. Amma tokko booda illee deemuu malchiisa addunyaa sanarraa garuu wanni abiy hangammaan ta'a lafarratti hojjetaadhaa jiru kuni waan dhalootaaf dabree jiraatu waan seenaa Oromoodhaati wajjii walitti dhaadhaati. Nama Oromoodhaa kan Nobel Peace Prize qabu nama bara kana dhufe kan waan kana hundeesse kana dalage kan hojjeteeti seenaa isaatii wajjiin hamtuu fi gaarii inni dalage barreeffamee jiraachuudhaaf ta'a. It's not about Abiy Ahmed. It's not laal akkasti line akka party line akka abiti line buufte wanni soof umar kana miliikin tolchine mangistuun dhufee nuti hin beeynu nuti ijoollee Oromoodhaa takkan seetu hin beeynu sigala TPLF dhufee nuti waa takka illee hin beeynu garuu ilma Oromoodhaa ta'uusaa ragaan dhufeeti waan hangammaan argamin kana dhaqee laalee wanni kun bareedu qaba miidhagu qabeenya Oromoodhaati mul'achuu qaba arkoban ammaaliif namni dhaqee laaluudhaan tiibirti mul'anne enough sigale anuu Oromoodhaan beeku kaalaa isa dhagayu maaliif namni dhaqee laaluudhaan dhabuudhaan miti TV qofarratti soofu mar lafa Oromiyaa keessaa kana fakkaate jee maaliif tiibirti hin garre Oromoon ittiin boontii jechuudha waan garii akkatti hawwannu gabbuun yaalaallu malee woma maybe yeroodha political conflict qabaannee Abiy wajjin mormii qabnuuf jibbaa dilanaa waa inni dalageefaa balaaleffachuu gartee tunnuun taatu akkamitti Abiy godhaa sanii miti yoo joor godheesi waan hegeree godhee joor garuu bakka san hin geenye yaadaan waan akkasii dalaguu hin geenye goolii kubbaa goolii dhiheeti gutaan gubbaan dabarsa gutaan maddi kuchiisa gutaan miilaa rakuta mucaan kun milkaa'uu hin dandeenye nama Oromoodhaatii ni feenaa bakka nuti feenu san gahuu hin dandeenye saniif ni gaddinaafi naabsi fixadhe laal Abiy bakka nuti eegine dhufeeti kubbaa duubaa qabachaa fiigaa dhufee nama meeqa keessaan dabree kubbaa tana galche sigalee innis Oromoodha joonis Oromoodha ka kubbaa galchu kunis keenya ka kubbaa ka ammallee dalagaadhaa jiru ka gantaa'in ka oduudhaaf yeroo hin qabne nama kana cinaa dhaabbachuun badiidhaa miti tolcha ati isilleen kottaatii naa wajjin isa bira dhaabbadhaan jechuu barbaada been kiyya afeeraan afeertii